Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota chaanaala Adam Biyyeedha. Akkam nagaa qabdu jirtu baga jiraattanii hedduu walirraa illee bannee jirraa ga'ammoo walitti deebinee mee baga nagaan dhuftanii baga nagaan dhufne baga nagaa walitti deebinee isiniin jenna. Hordoftoota fi daawwattoota kiyya bakka jirtanitti jaalalaa fi kabajaan kiyya lagaa fi gaara qaxxaamuree bakka isin jirtanitti isiniin haa ga'uu isiniin jechaati. Hundi keessanuu nuuf jiraadhaa horaa bulaa deebanaa. Mee viidiyoo tana naa dhaggeeffadhaa dhimma viidiyoo tanaa hedduu akka malee natti tolte akka malee na gammachiisuudhaan isin as bahe mee namni akka kiyya na wajjin gammadda yoo jiraattan as baha komentii jalas nu kaa'aa jedha. Malli kiyya fidee Harargeera naan dhufe ummata jaalalaaf kabajaan qe'ee isaaniitti moohee. Baga dhuftee hoo qaroo ijoollee warqitu ashama jennee simanna nu Harargeen martu. Nagaadhaan isin gaafadha hin taa'u dhaabbadheeti kabaja isiniif qabu taa'umsa na dhoowweeti. Goota ijoollee kamisee tan gootummaan isaanii gurra ol nu kaase. Harargee qe'ee hayyuu biyya gootota kumaa ilmaan afraan qalloo fakkii sabboonummaa. Ijoollee qaqalloowwan akka zinnaaraa tan dhukkaasa tokkoon qawwee hiti dinarra. Akkam jirtu nagumaa horteen bakar waaree dhaloonni elemoodhaa akkam jirtu nagaaree. Maal jedheen si faarsaa biyya safoofduudhaa asiifachiin jedhu walloon hundumaat hayyuudha. Hamtuu fi hamattuun isinin argin gonkumaa galatooma. Diina kee mancaasi fi Oromiyaa balloo nuuf jiraadhu saba koo walloo galatoomatillee. Hayyeega hordoftoota fi daawwattoota keenya viidiyoo kana akkuma na wajjin dhaggeeffattan hundi keessanuu akkasumatti isin biras gahee jireedheetii yaada. Dhimma viidiyoo kanaa irraa maaltu si fidee jechuun keessa hin oolu. Yeroo akkana agartee namni maalummaa walii ibsuu fi yeroo agartee jaalala walii ibsu hedduu natti tola. Har'a jechi amma isaan dhimma jaalalaa walii walaleessanii deebii walii godhan kuni osoo har'a agartee yookaan arraba wahii ta'e yookaan immoo agartee maqaballeessii wahii osoo ta'e har'a namni magaalaan guutuun ajandaa godhattee kan irra haasoftu turaate jechuudha. Wanni isin hubatuu qabdan. Har'a immoo agartee waan kahirii waan ta'eef yookaan waan jaalalaa waan ta'eef yookaan waan hawaasaa ta'u silaa waan ta'eef waan agartee namni hin jibbine waan ta'eef namni irra haasa'u hin jiru maaliifi anaaf gaafiidha. Isin gaafii ta'a wanni kun. Har'a osoo jibba ta'e immoo yookaan osoo arraba ta'e yookaan osoo agartee maqaballeessii yookaan qeeqa wahii ta'e har'a magaalaa guutuutti irraa haasa'a. Ajandaa godhate jechuudha. Ajandaa maaliif namni obboleessii obboleessa faarsu obboleessii gootummaa obboleessaa ibsu yookaan sabboonummaa obboleessaa ibsu yookaan maalummaa seenaa isaa walii ibsu yookaan kanatti wal faarsu maaliif ajandaa isiniif hin taane maaliif gaarii isin hin taane maaliif isinitti hin tolle ilmaan Oromoodha jechuudha. Kana wanni agartee silaa namaafillee ta'u wanni agartee wal jaalalallee fidu wanni wal jabeessuullee namatti jabina namatti horu wanni agartee firummaallee walitti dhiyeessu firummaallee kan walitti dhiyeessu waan akkanaa turaate jechuudha. Waan jibbaa yookaan arraba yookaan lola yookaan immoo qeeqa waan adda addaa osoo taate ajandaa godhatan ilmi namaadha. Maaliif yeroo hedduu waan kahirii kana jibba ilmaan Oromoo kun ilmaan Oromoodha maaliif waan kahirii kana jibbitan mee maaliif waan kahirii tana hedduun jaalatu ilmi namaadha. Waan nagahaa tana waan gartee jecha gaarii tana jecha gaarii arraba keetirraa bahu ilaalcha gaarii sirraa gabbahu maaliif ilmi namaa hin jaalanne maaliif maqaballeessii yookaan immoo gartee dhiibbaa adda addaadhaa walirratti oofuu yoo taate malee waan gaarii maaliifiin agartee waan akkanaa hin dalagne maaliif waan akkanaa hin dalagne maaliif irra caalaan nama waan akkanaaf feene lakkisaa. Wanti akkanaa kun barnoota guddaa isiniif haa ta'u. Ilmaan Oromoodhaa kutaa adda addaa keessa jiru sabboonummaa walii ibsu jaalala walii ibsu gootummaa walii ibsu abbaan ofiif faarsu silaa nama faarsa ture silaa namumatti maalummaa keessi ibsa turaate hiriyaassi ibsa ture feras agartee namumassi ibsa turaate abbaan of ibsuurra yoo namni siif ibse irra bareeda turaate. Seenaa keetis ta'e sabboonummaa keetis ta'e gootummaa keetis ta'e waan ati qabdu waan sirraa malu waan ati qabdu san wajjin silaa namni si ibse baay'ee bareedaa turaate jechuudha. Kanaaf akkanatti yoo agartee wal jalaa qabanii walaleessan baay'ee natti tola. Naannoon biraas osoo akkana walii godhe hedduu natti tolaa jechuudha. Naannoon biraas akkana walirraa dalagee akkana walii walaleessee sabboonummaa walii ibsee gootummaa waliitis walii ibsee hedduu waan gaarii turaate. Kanaaf turtii gaarii na wajjin haalli kun isinittillee yaabaru nu hundalatti yaabaru waan ajandaa agartee arraba dhiibbaa jibba waan horu
dhiisaati waan jaalalaa fi walitti firummaa nama jabeessu dalagaa nagaan naa tura.